mata duree inni wajjin baran waa'ee shakkitootaa fi barumsa isaanii kan jedhudha. Jalqaba irratti seensa ni ilaalla. Hiika shakkummaa sirriitti gadi fageessanii ni ilaalla. Shakkitoonni amala maaliidhaan beekamu? Akkamitti isaan beekuu dandeenya? Inni kan biraan sababoota shakkiif nama saaxilan. Namni tokko lafaa ka'ee gara shakkiitti hin seenu. Kanaaf sababa maaliitu namootaaf shakkii akkan shakkii keessa seenu taasisaa? Sababoota maaliidha isaan kan jedhu sababoota muraasa dhimmoota sana irratti kaasnee ni ilaalla. Akkasumas immoo miidhaa shakkitootaan dhufu manni kiristaanaa keenya egaa akkuma isinitti jalqaba irratti kaase shakkitootaan yeroo hedduutti baroota hedduutti qoramaa turteetti. Shakkitoonni kun miidhaa akkamii akka isaan fiduu danda'an mana kiristaanaa irraa namoota dhuunfaa irratti garee irratti miidhaa akkamii akka isaan fiduu danda'an gabaabinaan keessatti kan ilaallu ta'a. Inni kan biraan shakkitoota mana kiristaanaa irraa fo'ummaa barbaachise. Akkasumas immoo gaafa fo'amanii gaaffiidhaan gara mana kiristaanaatti deebi'anii manni kiristaanaa akkamitti isaan simachuu qabdi? Namni tokko gaafa deebi'u maal taasisuu qaba? Kan jedhus kutaa barumsaa kana keessatti ni ilaalla. Dhuma irratti akkamitti shakkitoota irraa of eeguu akka dandeenyu gabaabinaan ilaallee barumsa kana kutaa muraasaan kan wajjin xumuru ta'a. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Ameen. Jaalatamtoota maatiin Sotoriyaa bakka garaagaraa ta'uudhaan dubbii sagalee kana dhagaa kan jirtan nagaa Waaqa jiraataadhaan akkam jirtu, akkam yoo nageessan, akkam turtanii. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u jennee akka sagalateeffannuuf Waaqayyo eegitiskee guyyaa kanaan nu ga'e maqaan isaa kan ulfaate kan galatoomanuuf haa ta'u. Ulfaattuudhaaf kabajamtuu kan taate haati keenya qulqulleettiin dubroo Maariyaamii maqaan ishee kan ulfaate kan kabajamanuuf haa ta'u. Ergamoonni toloon qulqulloon wareegamtoonni hundumtuu akka kabajaaf aangoo Waaqayyo isaaniif kennetti maqaan isaanii kan ulfaateef kan kabajamanuuf haa ta'an. Akka eeyyamaaf jaalala Waaqayyootti barumsa hundee amantaa keessaatii mata duree tokko fudhannee kan wajjin barannu ta'a. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin taatanii akka nu hordoftan akka baratan jecha gara barumsa keenya guyyaa har'aatti dabarraa jechaadha. Akka eeyyama Waaqayyootti eegaatii mata duree fudhannee wajjin baran kutaa kana keessatti waa'ee shakkitootaa fi barumsa isaanii kan jedhudha. Mata duree taasifannee kan nuti barannu shakkitootaa fi barumsa isaanii. Egaa barumsa kana keessatti keessumatti iyyuu manni kiristaanaa keenya yeroo adda addaa ni qoramti. Qormaatota mana kiristaanaa keenya keessaa tokko qorumsa shakkitootaadha. Kanaaf egaati isa kana immoo sirriitti beekuu nu barbaachisaa. Hundee irraa yoo hubanne yoo beekne rakkoo qormaata mana kiristaanaa keenya irra ga'u ni heennaa lammaffaa immoo ofii keenyas bilisa baanii nagaadhaan jiraannaa jechaadha. Kanaaf barumsa kana keessatti kaayyoo taasifannee kan nuti barannu eenyummaa shakkitootaa kan itti hubannudha. Eenyummaan shakkitootaa amalli isaanii maal akka inni fakkaatu kan isaan ittiin baraman akkamittiin isaan irraa of eeguu akka dandeenyuu fi mana kiristaanaa keenya irraa akkamittiin isaan eeguu akka dandeenyu barumsa kana keessatti gabaabinaan kan wajjin barannu ta'a. Kanaaf qabiyyeen barumsa keenya jalqaba irratti seensa ni ilaalla. Waa'ee kanaaf kan nuuf ta'u jechaadha. Itti aansuudhaan hiika shakkummaa sirriitti gadi fageessinee ni ilaalla. Taansee amaloota shakkitootaa. Shakkitoonni amala maaliidhaan beekamu? Akkamitti isaan beekuu dandeenya? Warreen kan irraati maalti adda isaan taasisa? Kan jedhu ni hubanna. Inni kan biraan sababoota shakkiif nama saaxilan. Namni tokko lafaa ka'ee gara shakkiitti hin seenu. Kanaaf sababa maaliitu namootaaf shakkii akkan shakkii keessa seenu taasisaa? Sababoota maaliidha isaan kan jedhu sababoota muraasa dhimmoota sana irratti kaasnee ni ilaalla. Akkasumas immoo miidhaa shakkitootaan dhufu manni kiristaanaa keenya egaa akkuma isinitti jalqaba irratti kaase shakkitootaan yeroo hedduutti baroota hedduutti qoramaa turteetti. Shakkitoonni kun miidhaa akkamii akka isaan fiduu danda'an mana kiristaanaa irraa namoota dhuunfaa irratti garee irratti miidhaa akkamii akka isaan fiduu danda'anii gabaabinaan keessatti kan ilaallu ta'a. Inni kan biraan shakkitoota mana kiristaanaa irraa fo'ummaa barbaachise yookaan adda baasuu jechaadha. Mana kiristaanaa irraa fo'ummaa barbaachise.
kutaa kana keessattis fo'ama wajjin wal qabsiisee wanta nuti ilaallu ni jira. Akkasumas immoo gaafa fo'amanii gaabbiidhaan gara mana kiristaanaatti deebi'anii manni kiristaanaa akkamitti isaan simachuu qabdi. Namni tokko gaafa deebi'u maal taasisuu qaba kan jedhus kutaa barumsaa kana keessatti ni ilaalla. Dhuma irratti akkamitti shakkitoota irraa of eeguu akka dandeenyu gabaabinaan ilaallee barumsa kana kutaa muraasaan kan wajjin xumuru ta'a. Hanga dhumaatti waaqni keenya akka nu barsiisu, akka nu gorsu, akka nu dheekkamu tolaa farjummaa isaa nuuf haa ta'u. Isin immoo obsaan eegdanii hanga xumuraatti akka hordoftan, akka irraatii barattan asuma irraatiin ergaa isiniif dabarsuu barbaada. Sababiin isaa dhimmoota bu'uuraa ta'an barbaachisoo ta'an hedduu as keessatti kaasna waan ta'eedhaaf jechuudha. Egaa seensa irratti jalqaba irratti wanti nuti ilaallu eenyummaa shakkitootaa hubachuudhaaf dursa waa'ee amantaa kaasuun barbaachisaadha. Sababiin isaa madaalliin keenya amantaadhaan waan ta'eedhaaf. Kanaaf jalqaba irratti amantaa maali ka jedhu hiika amantaa irraati kaasne gara shakkummaa kan gara shakkii sanatti deemnee tokko tokko isaa ilaallaa jechaadha. Kanaaf jecha amantaa jedhu gaafa hiiknu jecha amantaa jedhu yookaan kan inni ibsu qabiyyee yookaan barsiisa amantii namni tokko hordofu maalidha ka jedhudha. Qabiyyee yookaan barsiisa amantii namni tokko hordofu maalidha ka jedhu kan ibsudha jechaadha amantaan. Kana jechuun immoo wanta amanamu maali? Kana amanamu kan namni sun amanu maali? Wanti namni tokko nan amana jedhu sun waa'ee dhimmoota bu'uuraa maalii ibsa? Kan jedhuuf deebii kan kennudha. Maaltu amantaan jechaadha. Dhimmoota bu'uuraa yommuu jennu wanta nuti kaasnu ni jira. Innis maalidha? Waa'ee jiraachuu Waaqayyoo wajjin kan wal qabatu. Waaqayyoo jiraachuusaa akkamitti akka beekuu dandeenyu? Hariiroo uumaa fi uumamtoota gidduu jiru. Uumaa fi uumamtoota gidduu hariiroo akkamii akka inni jiru? Kufaatii namaa fi fayyina namaa wajjin kan wal qabate. Itti fufiinsa jiraachuu uumamtoota jireenya keessumattuu namaa wajjin kan wal qabate jechaadha. Akkasumas immoo dhuma addunyaan kana waa'ee dhuma addunyaa kana isaan kanadha. Dhimmoota bu'uuraa kan hojjetu. Dhimmoota bu'uuraa waa'ee dhimmoota bu'uuraa maal jedha kan jedhu amantaan dhimmoota kanarratti hubannoo kan kennudha jechaadha. Karaa biraatiin maalummaa waan namni tokko dhugaadha jedhee fudhatee sana kan ibsu maalidha? Amantaadha. Namni tokko erga amanee fudhateeti wanti san dhugaadha jedhee kan inni amane sana kan ibsu amantaadha. Kanaaf adda baastuun bu'uura amantaawwan garaagaraa amantaadha jechuudha. Kanarraa ka'uun waamicha maqaa isaanii keessattis jecha jalqabaa irratti amantaa jecha jedhutu dhufaa jechaadha. Fakkeenyaaf yoo kaasne amantaa kiristaanaa, amantaa musliimaa akkasumas immoo amantaa budiizimii yoo jenne jalqaba jechoota amantoowwanii kanarra kan dhufu jecha amantaadha. Kanaaf adda baastuudha. Gara mana kiristaanaa keenyatti deebinee hiika isaa karaa biraadhaan yoo ilaallu immoo amantaa jechuun dhugaa jechuudha. Amantaa jechuun dhugaa jechuudha. Dhugaan immoo Waaqayyoodha. Kanaaf amantaa jechuun Waaqayyo mataa masaadha jechuudha. Amantaa jechuun Waaqayyo ofii masaati jechuudha. Isa kana kitaaba qulqullaa'oo keessatti jechoonni hedduun kaa'annee jiru. Keessumatti iyyuu jechoonni akkas jedhanii jiru. Waaqayyo kan amanamedha. Waaqayyo qajeelaadha. Waaqayyo dhugaadha. Waaqayyo sirriidha kan jedhan kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamanii jiru. Isaan kun maalidha? Hundiyyuu amanamummaa Waaqayyo kan ibsanidha. Amanamummaa Waaqayyo kan ibsanidha. Fakkeenyaaf yoo kaasne ilaalle egaa qulqulluun Phaawulos barreesse isa jalqabaa warra Qorontosiidhaaf boqonnaa 4:2 irratti maal jedha? Gara tokkummaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti kan isin waame Waaqayyo kanaan amanamedha jedha. As keessatti egaa amanamuun jecha jedhu kan Waaqayyo kan amanamedha jedhee qulqulluun Phaawulos kan nu kaase kan amanamu immoo eenyu akka ta'e kan itti hubannu amantaa ta'uu isaati. Kan amanamu amantaa waan ta'eef inni ofuma isaatiiyyuu Waaqayyo amantaadha jechuu dandeenya jechaadha. Gama biraatiin gama hiika biraatti amantaan maalidha kan jedhuudhaaf yoo deemne ilaalle amantaan karaadha. Amantaan maalidha? Karaadha. Karaa maali? Karaa Waaqayyo ilma namaaf ittiin of mul'ise. Waaqayyo karaan ittiin ilma namaaf ittiin of mul'ise karaa amantaadha. Kunis immoo hanga ilmi namaa fudhachuu danda'utti, hanga ilmi namaa beekuu danda'utti karaa Waaqayyo ittiin ilma namaaf of mul'ise amantaadha jechuudha. Kanaaf amantaan karaa gara isaa nu geessisuuf nuuf kennamtedha. Gara eenyu? Gara Waaqayyo. Gara Waaqayyo nu geessisuudhaaf karaa nuuf kennamte amantaadha. Egaa amantaan karaa akka ta'e kitaaba qulqulluu keessatti bakkoota hedduutti caqafamee jira. Fakkeenyaaf kaasnee yoo ilaalle caqasoota muraasa yoo ilaalle raajichi Hosee boqonnaa 14:9 irratti maal jedha? Karaan Waaqayyoo sirriidha jedha.
Karaan eenyu? Karaan Waaqayyoo sirriidha. Warri qajeeloon isheerra maal ta'u ni deemu. Warri morman garuu isarratti gufatanii ni kufuu jedha. Kanaaf jalqaba irratti jecha nuti argannu karaan Waaqayyoo sirriidha. As keessatti wanti nu hubannu karaan kun maalidha? Karaan Waaqayyoo, karaan gara Waaqayyootti nama geessu wayii jiraachuu irraa hubachaa jirra jechaadha. Kanaaf amantaan karaadha. Karaa eenyuun gara Waaqayyootti nama geessu. Inni lammaffaan immoo raajichi Ermiyaasis amantaan karaa akka ta'e akkasumas immoo karaan gara Waaqayyootti nama geessu akka jirtu nuuf kaasee jira. Raajii Ermiyaas boqonnaa 7:22 irratti maal jedha? Dubbii sagalee koo dhaga'aa jedha. Eenyu jedha? Waaqayyo jedha. Dubbii sagalee koo dhaga'aa. Ani Waaqayyo keessanii isiniif nan ta'a. Isinis immoo saba koo anaaf taatu. Gaarii akka isiniif ta'uuf karaa ajajamtan irra deemaa. Dubbii kana isin ajajeeraa jedha. Maal akka isiniif ta'uuf? Gaarii akka isiniif ta'uuf karaa ajajamtan irra deemaa jedha. Karaa Waaqayyo nu ajaje jira. Karaa akka nuti irra deemuudhaaf. Kanaafidha jalqabatti kan hin kaase. Amantaan karaa Waaqayyoo gara isaatti akka deemnuudhaaf ilma namaaf kennedha kan hin jedhe. Akkasumas immoo karaa Waaqayyoo ilma namaaf itti of mul'isedha. Kanaaf karaa Waaqayyoo nu ajaje ni jira. Akka nuti irra deemnuudhaaf daandiin nuuf kenna jira. Daandiin sunis maalidha? Amantaadha. Karaa nuti akka nuti irra deemnuudhaaf Waaqayyoo nuuf kennu sun amantaadha. Karaa gaafa jennu karaan hedduu akka jiru hubachuun nurra jiraata. Sababiin isaa karaan hundumtuu gara Waaqayyootti akka nu geessine macaafa qulqulluu keessattis barraa'ee jira waan ta'eedhaaf. Isa kana qulqullichi Yaaqoob ergaa isaa barreesse keessatti boqonnaa 5:20 irratti maal jedhaa? Inni cubbamaa karaa jallinaa daandii sirrii hin taane irraa deebisu kun lubbuu oolchuusaa baay'ina cubbuu deebi'ee akka hin argamne gochuusaa haa beeknu jedha. Karaa maal hin taane irraa? Karaa jallaa yookaan sirrii hin taane irraa. Kanaaf as keessatti wanta nuti hubannu karaan sirrii akkuma jiru, karaan qajeelaan gara Waaqayyootti nama geessu akkuma jiru, karaan jallaa gara badiisaatti nama geessus jira. Isa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 7 irratti barsiisee jira. Karaan lama akka inni jiru jechaadha. Inni tokko gara badiisaatti nama geessu, inni tokko immoo gara jireenyaatti nama geessu. Karaan isheen gara jireenyaatti nama geessu dhiphinni akka isheen qabdu, rakkina akka isheen qabdu. Akkasumas immoo karaan inni gara badiisaatti nama geessu bal'aa akka ta'e, namni hundumtuu irra deemuudhaaf mijataa akka ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nuuf kaatee jira. Kanaaf egaa karaan kan jennee nuti ilaalaa jirru kanaaf amantaan karaadha. Karaa kam? Karaa gara Waaqayyootti nu geessu jechaadha. Amantaan kunis immoo Yesuus Kiristoos nama ta'e jechaaf hojiidhaan kan barsiise, du'aaf du'aa ka'umsa isaadhaan kan mirkaneesse manni kiristaanaa eeguu fi dhugaa bahaa kan jiraatu amantaa kiristaanaati. Tokko. Kanaaf asirratti egaa amantaan karaadha jennera. Inni lammaffaa wanti nuti hubachuu qabnu amantaan Waaqayyo irraa kan kennamte yookaan kan mul'attedha. Waaqayyo irraa kan kennamte yookaan kan mul'attedha. Kanaafuu beekumsi amantaan argamu beekumsi namni kamiyyuu qoratee bira ga'u miti. Yookaan immoo beekumsi amantaan argamu beekumsi namni qoratee bira ga'uun kan argamu miti jechaadha. Kanammoo macaafa qulqulluu keessas wanta argannu ni jira. Fakkeenyaaf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos bakka Filiiphoos Qisaariyaatti duukaa bu'oota isaadhaan gaaffii gaafa gaafatu akkas jedhee isaan gaafatee ture. Harri biyyi lafaa eenyu naan jedha jedheetu isaan gaafatee ture. Gaafa kana duukaa bu'oonni kun wanta biyyi lafaa ittiin jedhu tokko tokkoon tarreessaniif jiru. Wangeela Maatiyos boqonnaa 16 gubbaarra kan argamu 16:14 akkasii dubbisne jechaadha. Egaa wanti biyyi lafaa ittiin jedhan erga itti himanii booda gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos eenyummaa isaa isaaniif ibsuu gaafa barbaadu isin immoo eenyu naan jettu. Biyyi lafaa erga akkas naan jedhee deebisan keessaa inni kan akka raajota keessaa tokko jedhanii kan duukaa bu'oota jedha kan Musoo jedhanii deebii kana deebisanii turan. Egaa warri biyyi lafaa akkas naan jedhaniiru isin immoo eenyu naan jettu. Gaafa jedhee isaan hin gaafatu isaan keessaa Simoon Phexros ati ilma Waaqayyo jiraataati jechuudhaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidhaaf deebise. Egaa gooftaan keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa inni deebii kana deebisu Simooniidhaan akkas jedhe. Simoon yaa ilma Yoonaa ati kan ayyaanamtedha. Ati kan eebbifamtedha. Kan abbaa koo samiitu siif mul'ise malee yaadni nama fooniitiin kan bira ga'ame kan si mul'ate miti jedha. Kan si mul'ise eenyudha? Abbaa koo isa samii. Asirratti wanti nuti hubachuu qabnu egaa maddi amantaa abbaa keenya isa samii Waaqayyoon osoo hin taaneeti beekumsi waa'ee eenyummaa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo sanatti duukaa bu'oota gaafate Phexros namoota yeroo sanarraa jiran irraati adda hin ta'u ture.
Maaliif beekumsa isaatiin. Namoonni yeroo sana turan kan isaan kaasan gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidhaan ilma waaqa jiraataadha jedhanii osoo hin taane inni raajiidha inni duuka bu'aadha jedhaniitti kan isaan deebisaniif. Haa ta'uti garuu Simoon Phexros inni ilma waaqayyooti jedhe. Kan ammoo akka inni dubbatuuf kan taasise waaqayyo waan isaaf mul'iseef waaqayyo waan isaaf kenneefidha. Kanaafidha yaadni isaas namoota yeroo sana jiran irraati kan inni haddate. Gooftaan keessa kan inni dubbate kanadha. Kana kan si ibse abbaa koo isa samii irraati. Kan si mul'ise abbaa koo isa samii irraati. Malee yaada fooniidhaan kana ati hubannee jira. Kanaaf amantaan yaada fooniidhaan qoratamee kan bira gahamu miti. Asirratti kan hubannu gaa jalqaba irratti akkuma kaasee amantaan waaqayyo irraa kan kennamte kan hin jedhe kanaafidha. Waaqayyo irraa akka isheen kennamte kan ittiin hubannudha. Waaqayyo kan nuuf kennitu ishee kan ittiin hubannudha. Kana malee qulqulluun duuka bu'aan Phaawulosis ergaa isaa saba Qorontosiif barreesse isa jalqabaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irratti akkas jedha. Egaa amantiin keessan humna waaqayyo irraa malee ogummaa namaarraa akka hin taaneef dubbiin koos lallabni koos humniif afurri waaqayyo akka na keessa jiru agarsiise malee dubbii ogummaa nama keessaa baheen nama amansiise miti jedha. Qulqulluun Phaawulos asirratti kan dubbataa jiru saboota Qorontosiidhaaf lallabni isaan barsiise yookaan barsiisni isaan barsiise lallaban isaaniif lallabe suni yaada mataa isaarraan kan dhufe osoo hin taane ogummaa mataa isaadhaan osoo dhufe osoo hin taane ayyaanni waaqayyo akka isa keessa jiru mul'ise. Isa kana kan inni agarsiisaa jiru kan inni ibsaa jiru jechaadha. Kana hubanna maal keessatti dubbii kana keessatti. Kanaaf amantaan kan kennamtedha. Eenyurraa? Waaqayyoorraa. Waaqayyo kan namaaf mul'isedha. Kan namaaf ibsedha. Kan namaaf kennedha. Malee namni kamiyyuu ala salphaadhaan yookaan immoo yaada foon isaadhaan bira kan ga'u miti jechaadha. Waaqayyo egaati. Waaqayyo amantaa kenne. Waaqayyo erga amantaa kenne ga'een keenya uumaa kan jiruuf amantaa fudhachuudha. Waaqayyo amantaa kenne nuti immoo ni fudhanna jechaadha. Erga akkas ta'eeti ilmi namaa amantaa fudhata malee amantaa hundeessuus ta'e haaressuu hin danda'u. Wanta nuti beekuu qabnu jechaadha. Ga'een waaqayyo amantaa kennu ga'een namaa immoo kan ilma namaa amantaa fudhachuudha. Kanaaf amantaa hundeessuus ta'e haaressuun ga'ee ilma namaa miti jechaadha. Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosis jecha kana gaafa ibsu Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 lakkoofsa 8 irratti maal jedha? Dubbii ati naaf kennite ani immoo isaaniif hin kenne isaanis immoo maal godhan? Ni fudhatanii jedha. Dubbii ati naaf kennite ani immoo eenyuuf hin kenne isaaniif hin kenne. Isaan immoo maal godhan? Hin fudhatanii jedha. Kanaaf as keessatti kan hubannu waaqayyo amantaa kan hundeesse waaqayyoodha. Kan kenne waaqayyoodha. Ga'een ilma namaa amantaa hundeessuus haaressuus osoo hin taane fudhachuu qofadha. Kan waaqayyo isaaf mul'ise kan waaqayyo isaaf kenne sana fudhachuu qofadha jechaadha ga'een ilma namaa. Kanaaf maqaa isaas eenyummaa isaas bifa namaaf galuu danda'uun kan nuuf ibsu waaqayyo ofii isaati malee amantaan qorannoo ilma namaadhaan kan bira ga'ame miti. Namni kamiyyuu amantaa qoratee bira gahuu hin danda'u. Egaa amantaan beekumsaa bira hin geenyu yookaan namni qoratee bira hin gahu gaafa jennu garuu afuraan guddachaa gaafa deemnu beekumsi keenya akkuma dabalaa deemu kan nuuf ifu nuuf ifee kan nuuf ifuu hin dandeenye immoo duchumatti waan dhokate kan nuuf ifuu hin dandeenye immoo akka hin dandeenye nuuf ifeeti malee callisee miti jechaadha. As keessatti kan wanta nuti hubachuu qabnu amantaan beekumsa namaadhaan bira gahamuu hin danda'amu. Kan jennu gaafa jennu namni kamiyyuu sadarkaa guddinaan qaba. Sadarkaa guddinaan qabu. Kanaaf namni gaafa sadarkaa afuuraadhaan guddachaa deemu wanti isaaf ifu ni jira. Wanta inni beekuu bira kan beekee bira gahuu danda'u ni jira. Kanaaf wanti isaaf ifuu danda'u hunduu isaaf ifee wantoonni isaaf ifuu hin dandeenye immoo akka isaaf ifuu hin dandeenye ifeetidha. Malee duchumatti wanti dhokate wayii jira jechuu miti jechaadha. Ala kanaan hubachuu nurra jiraata. Kanaaf egaa amantaan kun immoo al takkaa qofa kan kennamte ta'uu ishee. Macaafa qulqulluu keessatti Yihuudaan ergaa isaa keessatti barreessee jira. Ergaa isaa lakkoofsa 3 irratti maal jedhama? Qulqulluun kun qulqullootaaf al tokko gonka taatee kan kennamte yookaan qulqullootaaf al tokko gonka taatee waa'ee amantaa kennamteef sanaan gorsa jedha. Kanaaf egaa amantaan al takkaadha kan isheen kennamte. Eenyuuf qulqullootaafis. Amantaan al takkaa kennamte kun immoo barootatti akkaataa isheen ittiin soortu garaagara ta'uu danda'a. Akkaataa isheen ittiin soora kennitu garaagara ta'uu danda'a. Garuu qabiyyee isheen qabdu isa jalqabaa jiru tokkumadha.
Amantaan kun tokkittii mala. Amantaan bara seera horiitii ture. Amantaan bara kakuu mufaa keessa bara kakuu haaraa keessa ture. Bara abbootaa ture. Bara duuka bootaa bara wareegamtootaa ture. Amantaa tokkittiidha. Amantaan arrajus amantaan shittima bara duuka bootaa bara abbootaa turtedha. Garaagarummaan isheen qabaattu fakkeenya daa'imni tokko ijoollummaa isaatti aannanii fi wanta lallaafaa ta'e kan inni sooratu. Gaafa guddachaa deemu garuu nyaatota jajjaboo ta'anidha kan inni sooratu. Daa'imni tokko jaal. Garuu nyaata sana kan nyaatu daa'immattis namumadha gaafa guddates namumadha. Wanta inni sooratu garaagara kan inni ta'e akkaataan fudhachuu danda'u irraa kan ka'e qofadha. Gara amantaattis gaafa dhufnu amantaan soorata ishee bara duriis keessa tokkodha. Aras kan jirtu sumadha. Bara duuka boodas kan turte isheemadha. Akkaataa ishee itti namoota sanatti soortu garaagara ta'uu danda'a. Sababiin isaa akkaataan hubannaa namoota garaagara waan ta'aniif. Kanaan alatti amantaan al tokko qofa harka isheen kennamti. Isa kana qulqulluun Phaawulos Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga lamaatti yoo dubbise maal jedha? Bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin abbootaaf moototatti dubbateera jedha. Waaqayyo abbootaadhaa fi moototatti dubbateera. Bara boodatti garuu karaa kamiin karaa ilma isaatiin nutti dubbatee jedha. Kanaaf Waaqayyo jalqabas tureera. Kakuu mufaa keessas tureera. Kakuu haaraa keessas jiraachaadha. Duraan bilisuma ture sanatu kakuu haaraa keessattis jira malee hin jijjiiramne. Jalqaba irrattis amantaan maal jenneera Waaqayyo mataa isaadha jenneera waan ta'eef amantaan dhugaadha. Dhugaan sunis immoo eenyuun Waaqayyoodha jenneera waan ta'eedhaaf jechaadha. Kanaaf amantaan tokkitti ishee jalqaba turte kan har'a jirtu booris dabartee kan jiraattudha. Qulqulluun Phaawulosis ergaa isaa warra Efesoon barreesse irratti kanaafidha kan inni akka itti barreesse. Amantaan tokkodha, cuuphaan tokkodha kan inni dubbiseetti jechaadha. Kanaaf ala kanaan hubachuun nurra jiraata jechaadha. Egaa amantaan Waaqayyoo irraa kan fudhatamu akkuma ta'e gadi ilma namaa amantaa fudhachuudha. Amantaa fudhate kanatti immoo itti fayyadamee mootummaa Waaqayyoo dhaaluu fi gara Waaqayyootti guddachuudha. Egaa amantaa keessatti wanti nurraa eegamu keessumattiyyuu hanga amantaa keessa jiraannutti wanti bu'uuraan nurraa eegamu hojii gaarii hojjennee gara Waaqayyoon fakkaachuutti gara Waaqayyootti guddachuu keenyadha. Inni lammaffaa immoo mootummaa isaa dhaaluudha jechaadha. Kanadha kan inni ittiin madaalamu firiin amantaa keenyaa waan ta'eedhaaf. Kanaaf gaheen keenya amantaa nuuf kennamte sanatti fayyadamne mootummaa isaa dhaaluudhaaf gara Waaqayyoon fakkaachuutti gara Waaqayyootti guddachuutu nurraa eegama jechaadha. Egaati kana jechuun egaa addunyaa kanarratti namni dhuunfaan kamiyyuus ta'e qaamni kamiyyuu amantaa Waaqayyoo kenne irratti dabaluus ta'e hir'isuus hin danda'u. Amantaa Waaqayyoo kenne kanarratti dabaluus ta'e hir'isuus hin danda'u. Addunyaa kanarra gaafa jiraannu jechaadha. Yaa'ii abbootaa irratti yoo fudhannee ilaalle sinodoosii mana kiristaanaa keenya keessatti yaa'ii isaan walitti qaama isaanii keessatti taasisan keessaa amantaa jabeessuuf wantoota barbaachisoo murteessuuf seerota qaannoonaa kaa'uudha malee amantaa irratti dabaluus ta'e hir'isuudhaaf hin danda'an yaa'ii kamirratti yoo jechaadha. Yaa'iiwwan adda addaa mana kiristaanaa keenya keessa taa'anii jiru. Niiqiyaatti taa'ameera, Qunxisxinaatti taa'ameera, Efesoonitti yaa'iin addunyaalessaa hedduun taa'amee jira. Addunyaan yaa'ii kanarratti abboonni mana kiristaanaa keenya amantaa mana kiristaanaa keenya shakkitoonni akka isaan hin jijjiirreef shakkitoonni yeroodhaan kaan baroota adda addaatti kaan amantaa kana akka isaan hin jijjiirreef amantaa sana jabeessuudhaaf ta'an malee amantaa haaraa kan abbootarraa kan dukkabootarraa fudhatan haaressuudhaaf miti jechaadha. Kanaaf yaa'iin kamiyyuu mana kiristaanaa keenya keessatti kan ta'u hundee amantaatti kan bu'u miti. Amantaa jijjiiruu kan danda'u miti jechaadha. Garuu seerota amantaa sana keessatti akka nuti jabaannee jiraan akka nuti ittiin cimnee jiraan ittiin nu jabeessuu danda'an seera qannoonaatti humuu ni danda'u. Kana kan nuti hubachuu qabnu jechaadha. Kanaaf akka walii galaatti jalqaba amantaan hiika kana qaba. Jalqaba Waaqayyo kan mul'isedha. Akkasumas immoo amantaan Waaqayyo kan namaaf kennedha. Gaheen ilma namaa amantaa Waaqayyo isaaf mul'ise kana amantaa Waaqayyo isaaf kenne kana ittiin jiraachuudha malee haaressuus ta'ee hundeessuus akka hin dandeenye seensa kanarratti kan hubannu ta'a jechaadha. Egaati waa'ee amantaa kana yoo jenne gara mata duree barumsa keenyattis yoo dhufnu immoo mata durichi shakkummaa jedha. Minfiqinnaa yookaan heerers kan jedhu jechaadha. Shakkummaa jechuun maal jechuudha? Gara kanatti deebi'uudhaaf jalqaba shakkii gaafa jennu shakkii jechuun mamii garaa guutuu kan hin amanne garaa guutuu kan hin fudhanne jechuudha. Wanta itti himame tokko, wanta dhagee tokko, wanta hamane tokko garaa guutuu kan hin amanne
garaa guutuu kan hin fudhanne. Paartii ta'e fudhate paartii wayii kan hin fudhanne jechuudha. Shakkummaa jechuun egaa kanaaf amantaa Waaqayyo mul'ise akka amantootaatti guutumaa guutuutti kan maal hin goone kan hin amanne. Akka warra hin amannetti immoo guutumaa guutuutti kan hin ganne jechuudha. Shakkummaa jechuun akka amantaa Waaqayyo namaaf mul'ise kan ilma namaaf kenne kana akka warreen amananitti guutumaa guutuutti kan hin amanne. Akka warreen immoo amantaa hin qabnetti immoo guutumaa guutuutti kan hin ganne amma ta'e fudhatee kan biraa immoo kan hin fudhanne jechuudha. Namoonni gocha akkasii raawwatan shakkitoota jedhamu. Namoonni gocha akkasii raawwatan shakkitoota jedhamu. Egaa waa shakkitootaa kana qulqulluun abbaa Gorgoriyoos seenaa mana kiristaanaa sadarkaa addunyaatti jedhu irratti gaafa hiikan maal jedhu shakkitoota jechuun jedhu namoota mana kiristaanaa osoo hin ta'in miseensa mana kiristaanaa osoo hin ta'in kiristaanota fakkaachuudhaan yookaan barsiisaa fi amantii mana kiristaanaa irraa walakkaa fudhachuun walakkaa kan hin fudhanne namoota hedduudhaa jedhu. Ala kanaan kan isaan hiikan. Namoota mana kiristaanaa osoo hin ta'in kiristaanota fakkaachuudhaan yookaan barsiisaa fi amantii mana kiristaanaa irraa walakkaa fudhachuun walakkaa kan hin fudhanne namoota maalidha? Namoota hanquu yookaan namoota hir'uudhaa jechuudhaan. Akkasumas immoo jedhu baan kun jechaadha gaafa hiikan. Namoonni kunniin akkuma ingirdaada qamadii fakkaatee biqilu dogongortoota obdii mana kiristaanaa keessatti biqilanidha. Kanaaf isaan diinota keessoo mana kiristaanaatti jedhu. Akkuma ingirdaadni qamadii fakkaatee qamadii keessatti biqilu dogongortoota obdii mana kiristaanaa keessatti kiristaana fakkaachuun biqilanidha. Kanaaf diina keessoo mana kiristaanaati jechuudhaan hiika kana kennuuf eenyuudhaaf shakkitootaadhaaf. Egaa shakkitoota warreen jedhaman kuni karaa fayyina Waaqayyoo irraa kennamte kana fudhannee irraa amanneerra jechuudhaan erga fudhatanii booda karaa fayyina Waaqayyoo irraa kennamte kanammoo waan isaanitti fakkaate qofa irraa fudhatanii kan isaanitti fakkaanne yookaan immoo guutummaa guutuutti kan hin fudhanne kan hin amannedha jechaadha. Shakkitoota kana warra hin amanne irraa kan adda godhu warri hin amanne jalqabumayyuu amantaa kana hin fudhanne Waaqayyoon hin beekanii. Kanaaf isaan hin amanne yookaan warra hin amanne jennetti qoodna. Warri shakkitootaa garuu kiristaanota ofiin jecha barsiisa kiristaanaa keessatti garuu kan of hin ilaalle kan ittiin hin jiraanne yaada shakkiinsa yaada ganiinsa kan of keessaa qabanidha. Namoonni akkasii kun egaa kitaaba qulqulluu keessatti karaalee adda addaatiin ibsamaa jiru. Yookaan immoo ibsamaniiti kan isaan jiran jechaadha. Fakkeenyaaf yoo kaasnee ilaalle ingirdaada yookaan lafa sanyii gaarii irratti facaafame fakkeeffamu. Eenyu shakkitoonni kun wangeela Maatewos boqonnaa 13 lakkoofsa 25-26 yoo ilaalle gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenyota adda addaa kaasee achirratti barsiisaa tureera. Fakkeenya inni kaasee barsiise keessaati lafa sanyii gaarii irratti sanyiin qamadii erga faca'ee isaan facaasanii booda halkan sana immoo namni biraan dhaqee sanyii ingirdaadhaa keessa facaaseera. Warreen sanyii kana facaasan gaafa isaan deebi'an isaan kan isaan facaasan qamadii ture haa ta'uti garuu gaafa sanyiin qamadii sun biqilu sanyii qamadii sana faana ingirdaadni biqileetti kan inni argame. Ingirdaadni yookaan immoo kan qamadii hin taane sun sanyii isaan facaasan sun biqileetti kan inni argame jechaadha. Gaafa kana nutoo kan facaasne qamadiidha akkamittiin ingirdaadni wajjin biqile jedhanii gaafatanii turan jechaadha. Egaa gaafa kana argan isaanis deebisan isa sana buqqisuuf kaan. Gaafa isaan keessa buqqisuuf kaan abbaan horii sana maal jedhaa? Dhiisaa hin buqqisiinaa. Hojiin haa guddatu maadhaaf iddoo ittiin adda bahu oobdii keessatti ittiin adda bahu ni qaba jedhetu isaaniif ibsee jechaadha. Kanaaf egaa ingirdaadni sanyii shakkitootaan dhoskaan mana kiristaanaa keessatti facaaseera. Ingirdaada kana sanyii warri shakkitootaa dhoskaadhaan mana kiristaanaa keessatti facaasanidha. Wangeela keessatti akkuma ibsame ingirdaadni barumsa shakkii yoo ta'u oobdiin immoo horii laphee kiristaanotaati. Ingirdaadni barumsa warreen shakkitootaa yoo ta'u oobdii isaan irratti facaasan immoo laphee kiristaanotaati. Kan fakkeeffamu ta'u namichi ingirdaada facaasu immoo namicha yaada shakkii sana maddisiisu sana jechaadha. Kanaan kan inni hiikamu mana kiristaanaa keenyatti. Kanaaf egaati manni kiristaanaa keenya keessumattuu dhimmoota kanarratti yeroo hundaa dammaqaa ta'uu akka isheen qabdudha kan abboonni mana kiristaanaa keenya kan isaan barsiisan. Sababiin isaa yeroo baay'ee yeroo itti kiristaanonni rafan yeroo itti isaan eegumsi isaanii dagatamu warreen shakkitootaa immoo gidduudhaan seenuudhaan yaadota shakkii kana facaasuudhaan kan isaan nama hedduu akka isaan dogoggora taasisan. Isa kana irratti qulqulluun yeroo yaada inni kaase keessa maal jedhaa?
Shakkitoonni barumsa shakkii barsiisuuf mana kiristaanaa akka hin seenneef abboonni amantii dhibaa'ummaa irraa kaa'ee hirribaa keessa osoo hin fudhataman ta'e natti tolaa jedha. Shakkitoonni barumsa shakkii facaasuudhaaf mana kiristaanaa keessa akka isaan hin seenneef abboonni mana kiristaanaa, luboonni, barsiisonni fi geggeessonni mana kiristaanaa hirriba dhibaa'ummaa keessa osoo hin fudhataman ta'e namatti tolaa jedha. Sababiinsa fakkeenya gooftaan keenya fayyisaan Yesuus Kiristoos ittiin barsiise kana keessattis namichi sanyii hin girdaadha facaase gaafa isaan sanyii facaasanii gara manaatti galanidha. Dhuma torban irradha. Kan inni seenee facaasichaadha. Kanaaf arras yeroo warreen geggeessitoonni mana kiristaanaa yoo isaan dagatan abboonni mana kiristaanaa yoo isaan heegumsaa ijoollee isaanii kanaaf gochuu dhiisan hoolota kana yoo isaan sirriitti heeguu dhiisan shakkitoonni isaan kana fudhachuudhaaf akka isaan dhufan beekamaadha waan ta'eef yeroo kamiyyuu rafuu akka hin qabne dammaqnee eeguu akka nuti qabnu qulqulluun abbaan kun dhaamsa kana nuuf eegaa jechaadha. Kanaaf karaa biraatiinis akkasuma macaafa qulqulluu keessaa shakkitoonni kun maqaa isaatti waamamu keessa inni kan baran obboloota sobdota jedhamuudhaan si waamamu. Macaafa qulqulluu keessatti obboloota sobdota jedhamu ni waamamu. Isa kana gara booda irrattis ni ilaalla waan ta'eedhaaf keessumattuu yeroo duuka bahuun addunyaa kanaa deddeemanii barsiisuu eegalanitti obboloonni sobdoonni hedduun ka'uudhaan mana kiristaanaa kana jeeqaa turan yeroo jechaadha. Obboloota sobdota kan isaan jedhamaniif yaada sobaadhaan jalqaba irratti amantaa kiristaanaa fudhatanii haa ta'uti garuu fakkaatanitti kan isaan jiraachaa turan. Malee dhugaa taanaan obbolummaa isa dhugaa isaanii jiraachaa hin turre. Kanaaf maqaa kanaan kan isaan waamamaa turan jechaadha. Obboloonni sobdotuunis yaada shakkii waan qabaniif maqaa kanaan ni waamamu. Inni kan biraan immoo raajota sobdotas ni jedhamu. Egaa maqaan kun arrabsoo osoo hin taane hojii isaanii kan ibsudha. Fakkeenyaaf namni hattu tokkodhaan hattu yoo jenne namni suni hattu ta'uu isaa ibsa malee maqaan kun arrabsoo miti. Sababiin isaa maqaan namaa yeroo hedduu hojii nama sanaa kan ibsudha waan ta'eedhaaf. Hojii nama sanaa kan ibsudha waan ta'eedhaaf. Namni hojii wanta tokko jaallate maqaa isaa immoo jibbuu hin danda'u. Maqaa isaa jaallate yookaan immoo hojii isaa jaallate maqaa isaa jibbuu hin danda'u. Kanaaf shakkitoota kan hojjennis kanaafidha. Amala isaan hojiin isaanii shakkuu waan ta'eedhaaf, namoota shakkisiisuu waan ta'eedhaaf, namoota gara kufaatitti geessuudha waan ta'eedhaaf manni kiristaanaa shakkitoota jetteetti kan isheen moggaasteef. Qulqulluu Yohaannis afaan warqis maal jedhaa? Amantaa irratti warreen dabalanii jajjabeessa yookaan daaffaarii yoo jedhan kan irraa dhiisan immoo hattuudha jedhu. Ala kanaan kan isaan ibsan jechaadha. Kanaaf maqaa kanaan kan isaan beekaman. Egaa keessumatti iyyuu maqaa isaan ittiin beekaman kanaan macaafa qulqulluu keessatti gooftaan keenya fayyisaan Yesuus Kiristoos immoo nuuf ibsee jira. Bara boodaatti maaltu akka ta'uuf jiru namoonni akkamii akka isaan dhufuuf jiran isaan irraa immoo akkamittiin akka ta'uuf eeguu qabnu gooftaan keenya fayyisaan Yesuus Kiristoos dursee nutti himee jira. Wangeela Maatewos boqonnaa 24:23 hanga 25 yoo dubbisne jecha waaqayyo gooftaan keenya fayyisaan Yesuus Kiristoos nutti dubbatee arganna. Innis maal jedhaa? Egaa yeroo sanatti namni jedha ilaa masiin as jira yookaan immoo achi jira yoo isin hin jire hin amaniina. Masiin as jira yookaan immoo achi jira yoo isin hin jire maal hin godhina hin amaniina. Masiin sobaatii fi raajonni sobaa ka'anii yeroo danda'ame warreen waaqayyoof waamame warreen waaqayyoof adda bahame illee dogoggorsuudhaaf ni dhufu jedha. Ni hanga wallaalchisan milkita gurguddaa fi dinqiiwwan baay'ee ni agarsiisuudha. Kuni kan immoo ani duraan dursee isinitti himeera jedha. Eenyu gooftaan keenya fayyisaan Yesuus Kiristoos. Dursee maaltu akka ta'uuf jiru eenyu akkasuma ka'aa jiran dirqama nutti himee jira. Raajonni sobdootaa akka isaan ka'uuf jiran. Masiin as jira. Kiristoos as jira. Warreen jira raajonni sobdoonni ka'uuf jiru. Dhufuuf jiru. Barsiisonni sobdoonni, masoonni sobdoonni ka'uuf jiru jedha. Isaan kun yoo isaaniif danda'ame namoota waaqayyoodhaaf filatame hedduuyyuu ni dogoggorsu ni kuffiisu jedha. Raajiiwwan milikituu gurguddaa ni raawwatu jedha. Kanaaf immoo dogoggoriina ani dursee isinitti himee jira waan ta'eedhaaf jedha. Har'as namoonni hedduun warreen milikita barbaadan ittiin dogoggoranii jiru. Eenyu raajota sobdoota kanaan warreen shakkitoota kanaan yaada isaan kaasanii milikita isaanii agarsiisan faana bu'uudhaan isa waaqayyo isaanitti dubbate dagachuudhaan yaada barumsa isaaniidhaan kanneen liqinfaman namoota hedduutu jira. Kan akka hin taaneef garuu waaqayyo dursee nutti dubbatee jira. Bara boodaa keessatti namoonni akkamii akka isaan ka'uuf jiran
Namoonni sun immoo maal akka isaan raawwachuuf qaban hamala isaanii faana tapha kaa'ee jira. Milikiita gurguddaa jedhama. Raajiiwwan gurguddaa raawwachuuf jiru. So kanaaf har'a garuu namoonni milikiita kana barbaadan milikiita ilaalee nama faana bu'an ittiin dogoggoraa jiru, ittiin kufaa jiru jechaadha. Kanaaf gooftaan keenya jalqabarraa kaasee nu himsee jira. Kanaan akkasiin dogoggore kanaaf akka hin kufneef ani dursee isinitti himeera jechuudhaan yaada kana nutti himee jira jechaadha. Kanaaf warreen yaada shakkummaa kana kaasan, yaada shakkii kana kaasan kiristaana jennee waamuu hin dandeenyu. Maqaa sanaan isaan dha'uu hin dandeenyu. Isaan amala isaaniitiin kiristaana of fakkeessanii kiristaana fakkaatanii garuu jireenya kiristaanaa kan hin qabnedha. Kiristoosin kan hin fakkaannedha. Garuu Kiristoosin amanneerra, Kiristoosin fudhanneerra jechuudhaan alatti yoo dubbatanii keessa isaanii Kiristoos kan hin jirredha. Jireenya akkasii warreen jiraatanidha. Kitaaba qulqulluu keessatti egaati shakkummaan cubbuu hamaaf badii ta'uusaa sirriitti nuuf ibsa. Ergaa qulqulluun Phexros barreesse ergaa isa lammaffaa boqonnaa 2:1 irratti maal jedhaa? Akkuma raajoonni sobdoonni saba sana gidduu turan akkasuma barsiisonni sobdoonnis isin gidduu ni jiraatu jedha. Kakkuma fa'aa keessatti raajoonni sobdoon saba gidduu turaniiru. Akkasumas immoo kakkoo haaraa kana keessatti barsiisonni sobdoon isin gidduu ni jiraatu jedha. Isaan warra utuu irratti hin beekamin barsiisa wanta amaname irraa kaachisee nama balleessuuf danidhaa jedha. Osoo isaan irratti hin beekamin barsiisa wanta amaname irraa nama kaachisu nama balleessu fidanii. Goofticha isaan fureeyyuu hin gananii. Goofticha isaan fureeyyuu hin gananii. Ofii isaanii irrattis immoo badiisa ariifachiisaa hin fidanii jedha. Egaa shakkitoonni kun raajoonni sobdoonni kun badiisa mataa isaaniitti akka isaan fidan ala kanaan qulqulluun Phexros kan nuuf ibsu. Kanaaf egaa shakkummaan cubbuudha. Cubbuu keessaa cubbuu guddaadha. Cubbuu qofa osoo hin taane cubbuuwwan namni sababa dhibaa'ummaa isaatiin raawwatu kamiinuu caalaa cubbuu ulfaataadha. Sababni isaa namni amantaa keessa jiru tokko cubbuu yoo hojjete gaabbii galee cubbuu isaaf dhiifama argachuu danda'a. Namni amantii keessa jiru yoo cubbuu hojjete cubbuu isaa sanaaf gaabbii galee dhiifama argachuu danda'a. Haa ta'u shakkitoonni garuu akkama cubbuuf dhiifama kan ittiin argachuu danda'an amantaa isaanii irratti ganiinsa waan raawwatan cubbuu waan raawwataniif waan ittiin gaabbii galan hin qaban. Kanaafidha cubbuun isaanii cubbuu guddaadha kan jedhamu. Fakkeenyaaf namni tokko dhukkubsatee gargaarsa qoricha fayyaa argachuu danda'a. Namni sun dhukkubsatee gargaarsa fayyaa argachuu danda'a karaa qorichaadhaan jechaadha. Haa ta'utti garuu dhukkubsataan suni qoricha isaaf kenname sana irratti yoo qoose qoricha isaaf kenname sana haalaan hin fayyadamu yoo ta'e fayyina argachuu hin danda'u. Dhukkuba isaarraa fayyina argachuudhaaf qoricha sana haalaan itti fayyadamuu qaba. Akkasuma shakkitoonnis ilma namaatiif qabeenyii fi kennaan guddaan kenname amantaadha. Shakkitoonni immoo kennaa fi qabeenya isaaf kenname kana irratti qoosan. Isatti hin fayyadamne. Isarratti kan isaan ganiinsa raawwatan. Kanaaf qoricha sana hin qaban. Kan ittiin fayyan hin qaban jechaadha. Kanaaf shakkummaan cubbuu guddaadha kan jennu. Qulqulluun Phaawulosis isaan shakkummaa kana raawwatan hojii shakkummaa kana irratti bobba'anii mootummaa Waaqayyoo akka isaan hin dhaalle ibsee jira. Ergaa saba Galaatiyaaf barreesse boqonnaa 5:21 irratti. Warreen yaada gargar bahuu fidan, warreen shakkitoon, warreen amantaa kana raawwatan mootummaa Waaqayyoo hin dhaalan jechuudhaan dubbii kana goolabee jira jechaadha. Kanaaf hiika irraatti yoo kaasne shakkummaan qaamatee kan hin fudhanne amatee immoo kan fudhatudha. Garaa guutuu kan hin amanne jechuudha. Innis immoo cubbuu akka inni ta'e macaafni qulqulluun kan nuuf himudha. Kanaaf hiikni shakkummaa kana yoo jennu shakkuun kun immoo yoom eessatti fi eenyuun eegale? Shakki kun yoom eegale? Eenyuun eegale? Akkamitti eegale? Kan jedhu yoomessa isaa beekuun irra jiraata jechaadha. Egaa gara hiika kanaatti hin deebiin yookaan yoomessa shakkitootaa osoo hin ilaalin dura yoomessa amantii ilaaluun dura jiraata. Amantaan eenyuuf eessatti eegale jechuun yoo gaaffii kaasnu amantaan kan inni eegale addunyaa ergamootaa keessattidha. Kunis yoom eegale kan jennu gooftaan Waaqayyo gaafa uumamaa ergamoota kana uumee deebii jalaa dhokatee jira. Gaafa ergamoota kana uumee jalaa dhokatu ergamoonni kun Waaqa isaan uume barbaadu eegalan. Waaqa isaan uume gaafa barbaadan inni nuun uume eenyudha?
Waaqni keenya eenyudha jechuudha hangafa isaan gaafachuu eegalanii hangafa ergamootaa akka ture yeroo sanatti Seexanaa'el kan isin uume hanadha. Waaqni keessan hanadha jechuudhaan Waaqayyo uumaan osoo jiru Waaqayyoon ganuudhaan kennaa isaaf kennametti fayyadamee yaada shakkii kana yookaan immoo yaada sobaa kana achirratti maddisiisee jira jechaadha. Yeroo kanatti ergamoonni walakkaan kan akka qulqulluu ergamaa Gabriel fa'a Mikaa'el fa'a yaada shakkii yookaan immoo yaada shakkii yookaan sobaa Seexanaa'el kaasee mormuudhaan lakkii kan uume osoo hin taane Waaqni keenya hin jira inni hanga numutti jabaannee dhaabanna jechuudhaan yaada isaa kana gaafa morman warreen kaan garuu shakkii keessa galanii dhugumattuu kan uume isadhaa jechuudha yaadota shakkii maddisiisuu eegalan kaan immoo itti amanan. Kanaaf Waaqayyo gaafa deebi'ee isaanitti mul'atu Seexanaa'eliin yaada sobaa ta'uusaa erga irratti mirkaneessee booda addunyaa sana irratti isa darbate. Kanaaf amantiin kan isheen eegalte addunyaa sana keessattidha. Akkasuma amantiin achirratti eegalte kun immoo gara dacheetti buute eenyudhaaf ilma namaaf kennatte eenyu Addaamiidhaaf. Addunyaa gannataa keessatti jechaadha. Yaadni shakkiis immoo hiraarkii kana yookaan tartiibuma kanaadhaan qabatee kan inni akkuma jalqabarratti isin kaasee yaadni shakkii kun kan inni eegale addunyaa ergamootaa keessatti kan inni ittiin eegale immoo Daabiloosiin yookaan Seexanaa'elidha. Shakkiin addunyaa ergamootaa keessatti eegalte kuni akkuma amantii isheenis immoo dachee jiraatotaatti gabbuuti. Karaa eenyu karaa Daabiloosiin. Jalqaba ergamootaan shakkanii ittiin kufanii deebis immoo ilma namaatti shakkee ittiin kufee jechaadha. Seeruma boqonnaa 3:4 ni arganna. Addaamiin Hawaan boofaan dogoggoranii akka isaan kufan. Shakkii kana keessa akka isaan galan. Hawwii Waaqayyoon qabaachuu kan Waaqayyo isaaniif kenne dhiisanii waan biraa hawwuudhaan akka isaan kufan yaada shakkii keessa akka isaan ittiin kufan achirraati ni arganna jechaadha. Shakkumaan samii irratti eegale kuni ergamaadha hanga namaatti kufaatii isaatiilee kakuu haaraa keessatti maal akka inni fakkaatu keessumatti yaadni shakkii kun irra jireessaan kan inni ka'e ilaalchi yaada falaasamaa faana waan ol qabatuuf maal akka inni fakkaatu immoo gabaabsinee ilaallaa jechaadha. Kanaaf jalqaba irratti barsiisa falaasamaa warra Giriikii durii ilaalla. Barsiisa falaasamaa warra Giriikii durii yoomessa isaarraa kaasnee as deemnee gaafa dhumnu jechaadha. Egaa bara Giriikotaatti yaadnii fi barumsa falaasamaa warra bahaa biratti akka amantiitti ilaalamaa ture. Falaasamoonni bara kana wanta jiru hundumaa yaada falaasamaadhaan kan isaan madaalan. Ilaalchi isaanii hundumtiyyuu ilaalcha falaasamaadhaan ture. Isaanis bakkoota adda addaatti manneen barnootaa banuun namoota baay'ee akka isaan achi keessa galanii baratan taasisaa turaniiru jechaadha. Yaadni yeroo sana tures namni tokko mana barumsa falaasamaa yoo hin galee hin baranne akka nama guutuutti ni ilaalamu ture. Namni tokko guutuu jedhamuudhaaf baroota sana keessatti barumsa falaasamaa barachuu qaba. Falaasama beekuutu irra jiraata. Kanaaf barsiisaan keessatti yaadota hedduu dogoggora ta'an barsiisaa turan falaasamoonni kun. Barsiisaan barsiisaa keessa turan keessaati tokko yoo kaasne ilaalmaa jira hunda uumee kan jiraachisu humni tokko turee jiru. Hunda uumee kan jiraachisu humni tokko jira. Humni sun garuu addunyaa irraa adda kan bahedha jiru. Humni sun addunyaa irraa adda kan bahedha. Uumamoota wajjinis immoo walitti dhufeenya kan hin qabnedha. Kan hin beekamnedha si. Beekuunis kan namaaf hin danda'amnedha. Waa isaa beekuun kan namaaf hin danda'amnedha. Jechuudhaan yaada kana kan isaan ibsaa turan jechaadha. Barumsa isaanii inni kan biraan immoo addunyaa kana kan bulchu waaqa lamatu jira jedhu. Warri falaasamoonni kun jechaadha. Addunyaa kana kan bulchu waaqa lama jira. Inni kunis waan tokkoffaan waaqa dukkanaa yoo ta'u, waaqni lammaffaan immoo waaqa ifaati jedhu. Waan dukkanaa kuni wantoota hamaa ta'an hunda kan uumuudhaa jiru. Wanta hamaa kan uumu waaqa dukkanaa kanadha. Waaqni ifaa yookaan waaqni aduu immoo wantoota gaggaarii ta'e kan uumudha. Kanaafuu waaqa lamatu jira jechuudhaan kan isaan barsiisanii jira barumsa falaasamaa sana keessatti. Egaa barumsa falaasamaa kanaatiin biyyoonni bahaa keessatti baay'inaan babal'atee kan ture yoo ta'u bara bittaa Roomaatti garuu gara dhiyaattis babal'ateera. Yeroo sanatti kan namni kamiyyuu nama ammayyaa jedhamuudhaaf barumsa falaasamaa kana mana barumsa falaasamaa nagalee barachuu taasisaa ture. Egaa yaada kana yaadni isaan kaasan kana qulqulleetti mana kiristaanaa keenyaa garuu yaada shakkii yookaan immoo yaada ganiinsaa akka inni ta'e barsiisti. Jalqaba irratti mana kiristaanaa keenya waaqa lama jira jettee hin barsiistu.
Kan addunyaa uume addunyaa jiraachisu waaqa tokkichi akkana jedhu kan isheen barsiistu. Inni lammaffaan immoo waaqni addunyaa uume kun humni jiru sun inni addunyaa uume jiraachisu kuni uumamoota isaa akka inni beeku uumamoota isaa wajjin akka isaan wal beekan kan isheen barsiistu manni kiristaanaa keenya. Yeroo itti inni uumama isaa irraatti adda ba'ee jiraatee hin jiru jettee kan isheen barsiistu. Waaqayyo yeroo itti uumama isaa irraatti adda ba'ee jiraatee hin jiru waan ta'eedhaaf. Yeroo itti uumama isaa jiraatee dhokatee hin jiru waan ta'eedhaaf. Yaada isaan kaasan sana sun akka isaan kaasan sanatti osoo hin taane jechaadha. Kanaaf barumsa isaanii soba ta'uu fi ganiinsa ta'uusaa manni kiristaanaa keenya ni barsiiste jechaadha. Egaati shakkitoonni kun keessumattuu immoo falaasamni kun dhiibbaa guddaa mana kiristaanaa keenya irratti gahisaa tureera. Bara jalqabbii kiristaanummaa keessa jechaadha. Dhiibbaa cimaa taasisaa tureera. Sababiin isaa namni tokko beekaa jedhamuuf hayyuu jedhamuudhaaf yookaan nama ammayyaa jedhamuudhaaf barumsa falaasamaa sana barachuu qabu waan ta'eedhaaf barumsa kiristaanummaa akka boodattafummaatti ilaalaa turan. Akka boodattafummaa har'a dhaloota har'aa kan rakkisaa jiru falaasama akkasiidha. Ilaalcha akkasiidha. Barumsa kiristaanawaa yookaan immoo Kiristoosin amanuun akka waan boodatti afaateetti amantaan jiraachuun akka waan bartee dogoggoraa ta'etti bara kana keessas ilaalcha falaasama warra Giriikotaa kana fudhatanii warreen barsiisan yaadota shakkii akkasii warreen dubbatan bara kana keessas turan yoo jechaadha. Egaati namoonni yeroo sana keessa kiristaanummaa dhufan yaadota gurguddoo isaan rakkisaa ture hedduu jira. Innis maalidhaa erga barumsa ishee amananii dubbii ishee erga fudhatanii gara kiristaanummaatti eega dhufanii booda yaadota falaasamaa gara kiristaanummaatti fidanii makuu barbaadu turan. Sababiin isaa yeroo sanatti addunyaa sana irratti namni jiraatu namoonni yeroo sana beekaman namni beekamaa jedhamu hawaasa irratti fudhatamuu kan danda'u nama barumsa falaasamaa barate waan ta'eedhaaf. Kanaaf tattaaffiin isaanii keessumatti aarsaa isaan kaffalaa turan warreen gara amantaa kiristaanaatti dhufan falaasama keessaati dhufan falaasama warra Giriikii kiristaanummaa calamtee akka argamtu waan barbaanne fi yeroo hedduu carraaqaa turan. Inni kan biraamu barumsi kamiyyuu falaasama irraa waraabame jedhanii waan yaadanii fi barumsa falaasamaa sana walitti makuudhaaf baay'ee dhamahaa turan yeroo jechaadha. Egaati yaadni lammaffaan keessumatti kakkoo haaraa keessatti qormaan ture keessaa ka'umsa shakkitootaa gaafa ilaallu obboloota sobdootadha. Inni lammaffaan. Obboloota sobdoota warreen hin jennu warreen jedhaman shakkitoota bara duuka bu'ootaa turanidha. Yeroo duuka bu'oonni barsiisaa turan shakkitoonni turan obboloota sobdoota jedhamu. Obboloonni kunniin sanyii warra Yihuudootaa irraati kiristaana warreen ta'anidha. Isaanis egaa erga amananii cuubamanii booda erga amantaa kiristaanaa fudhatanii booda gara amantaa warra Yihuudiitti warreen deebi'anidha. Cuubamanii erga amananii kiristaanummaa erga fudhatanii booda gara amantaa warra Yihuudootaatti warreen deebi'anidha. Warra hin amanne keessa yoo kiristaanummaa fudhatan dursanii amantaa Yihuudootaa fi bartee isaanii fudhachuu akka qabu akkasumas cuuphaan dura dhagna qaban akka barbaachisu Kiristoos Musee malee fi Wangeelli kakkuumuufaa malee hiikaa akka hin qabnettidha kan isaan barsiisan. Namoonni kun jechaadha. Obboloonni sobdoonni kun. Keessumattuu yeroo Yihuudootaan alatti namni tokko gara kiristaanummaatti yoo dhufe kiristaanummaa fudhachuudhaaf bartee warra Yihuudootaa fudhachuu akka inni qabu. Barsiisa warra Yihuudootaa fudhachuu akka inni qabu. Cuuphamuu isaadhaan dura dhagna qabachuu akka inni qabu. Kiristoos immoo Museen ala kan hiika hin qabne. Wangeelli immoo kakkuumuufaan alatti hiika akka hin qabne barsiisaa turan. Sababa kanaatiin namoota hedduudhaaf danqaa ta'aa turan. Namoota Yihuudootaan alatti gara amantaa kanatti dhufaniif danqaa gufuu ta'aa turan. Isa kana ittisuudhaaf bara 50tti Yerusaalemitti yaa'ii duuka bu'ootaa jalqaba irratti taa'uudhaan yaadota ganiinsaa kan yaadota isaan kasan warreen kiristaanummaa kan fudhanne namootaaf danqaa ta'an kana dhorkanii fo'anii jiru jechaadha. Yaadota isaaniif namoota yaada akkasii qaban fo'anii jiru. Isaan immoo immoo yaadonni shakkitoota adda addaa kaa'aa turaniiru. Kan akka Ginoostootaa, kan akka Simoon Masarriifaa. Yaadota shakkiisan obboloota sobdootaan kanaan booda kaa'anidha jechaadha. Kanaan alatti bakka ka'umsa shakkitootaa kan ta'e immoo manneen barnoota hiikaa lamaan keessaa isa tokkodha. Egaa
mana kiristaanaa keenya keessatti jalqaba seenaa keessatti yoo ilaallu manneen barumsaa jalqaba lama turanii turan. Isaan mana barumsaa Iskindiriyaa fi Anxookiyaadha. Manni barumsaa Iskindiriyaa bara 80tti qulqulluu Maarqos Wangeelaawwiidhaan kan hundoofte yoo ta'u, isheenis biyya Gibxi keessatti kan isheen hundoofte. Kaayyoon mana barumsaa kana ittiin hundoofteef yookaan kaayyoon mana barumsaa kun ittiin hundooftee fi wangeela leenjisuudhaan, wangeela barsiisuudhaan deemanii akka isaan namoota biraa barsiisan, dhugaa akka isaan ba'anii fi dhukkubummaa akka isaan lallabaniifidha. Keessumattuu dhukkuboonni barumsa gooftaadhaaf fudhatan kana barsiisuudhaaf manneen barumsaa kun baay'ee isaan gargaareera. Egaa manni barumsaa Iskindiriyaa kun bara 80tti kan dhaabbatte jaarraa lammaffaaf sadeeffaa keessatti barumsa afuuraan irratti barumsa falaasamaadhaan akka isheen dabalamtee barsiisu taasifamtee jirti jechaadha. Sababiin isaa ilaalcha namoota yeroo sana ture irraa kan ka'e. Manni barumsa isheen lammaffaan immoo mana barumsa Sooriyaa keessatti kan dhaabbatte mana barumsa afuuraan Anxookiyaadha. Isheen kunis immoo kan isheen dhaabbatte walakkeessa jaarraa sadeeffaa keessa yoo ta'u, Luqaanoosiidhaan kan isheen dhaabbatte manni amantaa kun jechaadha. Manni barumsaa kun jechaadha. Egaa manni barumsaa kun keessumatti giddu gala shakkitootaadha jedhamtee ka'umsi shakkitootaa giddu gala kan taate mana barumsaa kana. Sababiin isaa manni barumsaa kun barumsa ishee kan isheen barsiisaa turte falaasamaan wal makaa ture waan ta'eedhaaf. Mana barumsaa kana keessatti falaasamni baay'ee moo'ee waan tureef yaada falaasamaa kana keessa shakkitoonni hedduun akka isaan burqaniif akka isaan kaaniif sababa guddaa taatee jirti. Kanaaf shakkitoonni ka'umsa isaanii irraati jalqaba irraa kaasanii keessumattuu addunyaa ergamootaa irraati hanga dachee kanaatti akkaataa isaaniitti ka'aa dhufan adeemsa kanaan kan dhufanidha jechaadha. Jalqaba addunyaa ergamootaa keessatti eegalan achi gara dachee jiraattota gara addaan dhufan isaan booda immoo gara kakuu haaraa kana keessatti dhufne yaada Giriikota warreen barumsa falaasamootaa irraa ka'anii gara obboleessa Sobdootaatti isaan booda immoo kan akka Simoon Masarriifaa shakkitoonni kan akka Giriikota akkasumas immoo manneen barumsa afuuraa kana keessaatti shakkitoonni hedduun ka'uudhaan manneen kiristaanaa keenya kanaaf qormaata guddaa ta'uudhaan yeroo adda addaatti ka'aa turaniiru. Kanaafuu akka walii galaatti ka'umsa isaanii irraati akkuma ilaalle hiika isaanii irratti kaasnee akkuma ilaalle shakkitoonni yaada guutuu kan hin fudhanne garaa guutuu amananii kan hin fudhanne gar tokko amananii gar tokko immoo kan hin amanne yaada shakkiin kan jiraatan yoo ta'an isaan kun egaa mana kiristaanaa keenya kanaaf qormaata ta'aa ture yeroo adda addaatti. Kanaaf kutaa kana keessatti kan ilaallee jirru keessumatti iyyuu hiika jalqaba amantaa irraa kaasnee ilaallee jirra. Itti aansuudhaan immoo maalummaa shakkitoonni hiika isaa irratti maal jechuu akka ta'e ilaallee jirra. Dhumarratti immoo eessatti akka isaan eegalan addunyaa kamitti akka isaan eegalan ilaallee jirra jechuudha. Waaqni nu barsiise nu gorse nu beekan maqaan isaa kan ulfaateef kan galatu nuuf haa ta'u kutaa itti aanu keessatti immoo amaloonni shakkitootaa maal akka ta'e maal akka inni fakkaatu kan wajjin ilaallu ta'a. Waaqa nu barsiise nu gorse maqaan isaa kan ulfaataa ta'u ganna abbaa ilmaa qulqulluu haa ta'u ulfaataa fannosaa qulqulleetaa dhaqee dubbii Maariyaamiidhaaf.